يا إسلام أنا جت نتي فكاتها متي جدي قرآن قرأته قرآن الرا باين أنت واتوس قرآن قرأته باين أنت واتوس قرأت إنجرا قرود إن بعد بتجي فتنا منوكا وندا كان قودا بس ركو ميوان سنجد أكاتا آدمتي أممي أبراهامي تو دبتين أنجت متي tole adoko me bakka sana na eruni dandeessa bakka Abrahaam akkaataa uumama Adam Abrahaam dubbachuu isaa takka Nabi Ibrahim dubbachuu isaa alayhi salami me bakka sana na eri adoko please kana kanin siimu kitaaba keenya Qur'aana kana dura kitaabota warra amantiite warra kaantu ture kana hin amanta ana akkas hin jenne adoko kaasiifin achitti sii deema bakka sanatti sii deema warra kaantu ture kitaabon warra kaantu ture keessa akkaataa uumama Adam kan dubbatu yeroodhuma Abrahaamtu akkanatti Adam uumame achiini Adam irraa Hawwaan uumamtee ilmaan isaa dhalatanii maalitee gara Noohitti fidee kan inni galchuudha kitaabota isaa kan dubbatu. Kunis immoo Quraanni immoo eegana waan dhufeef jechuudha. Holden Abrahaam eessa keessatti akkaataa Adamitti uumame akkaataa namni itti uumame hundaa'u wangeela kakuu faa keessatti jalqabatti seera uumamaa kan jedhu. Akkanaabs Abrahaam fidee Noohitti kanneen aan jette akkasumaame Noohi irraa hanga keessaatti dubbatee kan fidee jechuu kiyya akkaataa uumama Adam Noohis. Obboleessa koo Abrahaamitu Noohitti geesse moo? Ingeessine waa'ee uumama Adamii waa'ee akkaataa itti zamboota yooma Noohii maalii fidee kan dubbate Abrahaami. Maal jettee? Waa'ee uumama Adamii fi ilma namaa uumamuu achiin kee uumama san booda waa'ee yeroo nu ittiin galaanni biyya fixee nu hafuu fi maalii. Ati akkinaan jette irra si deebi'ee yaa'imu akka ati naan jechaa turte bari akkaataa uumama Adamii fi si gala. Akkaataa waa'ee uumama namaa kana Abrahaamiitu dubbatee jette miti. Mee bakkuma itti Abrahaam akkaataa uumama Adamii fi akkaataa uumama namaa takka ilmaan namaa bakka itti dubbate bakka takka naafiti eebbifame. Kitaaba wangeela kakuu moofaa. Dhiifama naaf godhe kakuu moofaa keessaa inaan fidin ati nama Islaamaati dura kitaaba kee keessaa naaf fidi. Quraanummaan kunu kanaaf hin jema quraanummaan kunu erga kitaabni kun dhufe kitaaba kanarraa dakkaamaa godhanii waa amantiitii kana fudhateeti kan inni dhufee barraa'e malee. Quraanummaan kunu wanni inni beeku hundinuu warreen kana keessaa fidee behe malee wantummaan haara mutaasatti fide wanni hin jiru bar. Quraanummaan kunu kan inni barraa'e warra kanarraa beeti as warroota kanarraas beeti kan barraa'e. Okay, ammaan tana wal barre baga wal. Alhamdulillahi akkana jala. Gartee ustaaza na fuula. Alhamdulillahi ati ilma eenyu. Ustaaz nagartee na amantaa. Si harkeetiin jire. Let him recite Mother of the Quran. Ani ammas wangeelan dubbise malee. Let him recite Mother of the Quran. Nan dubbise malee. Hanga ammaattis Islaamummaa dhumarran jira garuu wantoonni waan dhibaa jiruufiin gara miidiyaatti yeroo iddoo hordofee nama gaafachuuf yaalaa jira malee hanga ammaatti Islaamummaa hordofaa jira garuu dubbisaan jira yeroon dubbisuus immoo yeroon saayinsiilee keessa hordofus waa'een amantummaa kunuu erguma amantiin kunuu dhufeeti kan ilmi namaa wal jibbuu wal tuffachuu wal fixuu jalqabeeti kan Islaamaa warra kiristaanaa tuffata kan kiristaanaa Islaama tuffata kan jannata gala kanatti azaaba gala wal tuffata kana kan yeroo hundaa na dhibnaani kanan fidee dhufe gara kanatti. Maal jedha Quraana keessatti innamal mushrikuuna najasun jedha Quraana keessatti mushrikoonni najisa jedhee tuffata kan isaanii keessatti gaddeemte immoo warris akkasumatti warra kaan tuffataa deema maaliif kun hedduu bareedaadha. Kasaanii innamal muslimuuna najisun jaa hin jedhu garuu inni kan isaaniis ikkoo attaa wangeela Maatiyos fakkaata boqonnaa irratti ilaal namni attaa obboleessa kee yoonni anatti amanuu didee maal jedhe akka maalitti jibbiitii tuffadhu jedha dura gorsiite qobaatti waami gorsi maal jedhi san booda akka waan maaliin taatee tuffadhu jedha barree wansaanii keessaas attaa obboleessa dhaloota keetii. Na rifachiistee jirta yaa mucaa. Tole. Hundaafuu. Kana naa ibsuu dandeessaa? Daqiiqaa kana naa ibsuun duratti waa'ee Ibraahimin duratti san immoo naa ibsita dura.
Seefaan Quraana ibsa. keessa. Ayyee. Seefaan ibsa. Bakka san naa fiduudhaan si eeggachuu jira malee bakka Aadam akkaataa uumama Abrahaam uumama Aadamii fi akkaataa uumama ilma namaa bakka Abrahaamitti yaasee saniin sirraa eeggachuu jira. Ibrahim itti yaase. Bakka ilmi Aadamis akkanatti uumame holdan. Aadam akkanatti uumame ilmi namaatis akkanatti uumame kan jiru san. Ati hoggaan laaluu namatti kitaabni Aadam irratti bu'e maali? Aadam nabiyyiidha miti? Jalqaba abbaa keenyaati miti kan uumame. Dhiifama naaf godhi. Awwaa'ee kanaan seenne gaafii xiyyanaa deebisi. Aadam akkaataa Aadama uumama Aadamii fi akkaataa uumama ilma namaa Abrahaamtu dubbatee naan jette. Kitaaba inni keessatti dubbatee fi mee waan jedhee dubbatee fi ilmi namaa akkamitti akka uumamee fi Aadam akkamitti akka uumame naa jabaadhu. Kakuu moofaa keessatti siin jedhee seera uumamaa kan jedhu. Seera uumamaa kan jedhu boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa? Seera uumamaa kan jedhu jalqabarraa kaasee kan dubbatu. Boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa? Seerri uumamaa jalqabarraa seera uumamaa jedheeti Aadamiif Hawwaan akkaataa uumama kanaa. Aboo seera boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa? Yaa sheekh yoo si bira jiraate kitaaba seentee ilaaltu. Lakkii boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa irratti Abrahaam Aadam akkanatti uumame ilmi namaatis akkanatti uumamaa kan jee dubbate boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa? Kitaabni yoo si bira jiraate sheekha seen ilaali. Na biran jiru naa himi. Anis qabadheen jiru gaa kan hin dubbisee. Ayyee boqonnaa meeqa ansiif hin baasaa? Seera uumamaa kan jedhu kakuu moofaa seen ilaali kan jalqabarra. Nan beeka seera uumamaa boqonnaan si gaafachuu jira boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa? Laal akkaataa uumama sanaa akkaataan uumama sanii kan dubbatame hundi isaatu dhufeeti kan egaa Abrahaamuma kan dubbate malee laali. Obboleessoo Abrahaam boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqatti dubbatee siin jechuu jira? Sheekha hin dubbanne naan jette immoo ati naa ibsi kaa bakka yookaan ani hin beekneen dubbachuu danda'a. Ati immoo naa ibsiti naa qajeelchi. Bakki tuni siif hin galle na yookaan natti fakkaatee an dubbachuu danda'a sitti fakkaatee jedhiiti akkas no. Obboleessoo manni kuni mana warri ani paastara ani raajii ani kas ani kan jee akkana lafa dhiitu hundiin harkasaa arraabbachaa bahu. Ani immoo warra jarattis illee qeequ warra kanattis qeequan lameen isaaniitu warra ni deeggar. Ani waa'ee sanii dantaan qabu bar. Ani ati abbaa feetes qeeqi abbaa feetes jeeqi. San I don't care about that. Waan isin jechuun jiru si gala. Bakkatti Abrahaam Aadam akkana uumame ilmi namaa akkana uumame jiru naa fiduu ni dandeessaa? Ati naa ibsi gaanii hin danda'u yoon dadhabee. Tanaafuu akka gaafiitti osoo hin ta'in akka nama beekuutti na gaafat akka nama beekuutti natti himte kanan beeku naan jette isa lammadaati qur'aanni macaafarraa waraabamee naan jette isarraa fuudhee barreeffame miti ragaa naa fidi. Qur'aana dura kan lafa ture maali? Annan gaafatin. Ragaa naa fidi qofa waan dubbatti ragaa naa fidi. Qur'aana dura kan lafa ture maali? Obboleessoo ani fadhu lafa ture. Islaamummaa dura kan ture warra amantii kiristaanaa kana. Sun rakkoon qabu bar ragaa naa fidi waan dubbatturra ragaa fidi yoo nagaya barbaade. Islaamummaa dura kan ture kiristaanummaadhaan siin jedhe bar. Kana namantu? Ragaa naa fidi ayyee. Akka islaamummaa dura kiristaanummaa lafa ture moo? Eeyyeen. Fidi amantii islaamaa dura amantii kiristaanaa ture kan jiru ragaa naa fiddaa tokko jedhi. Qur'aanni immoo macaafarraa waraabamee katabame kan jiru ragaa naa fidda lama. Sii fidaayyee akka amantii islaamaa dura kiristaanummaa lafa ture sii fidu. Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan inni ergame maal jedheeti yeroo inni ergamu maal jedhaan? Akka jarri sanama hin gabbarree fi miti kan inni ergame akka jarri sanama hin gabbarre taabota hin gabbarre jedheeti miti kan inni waamaa ture Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abbo? Nan dhageenye. Waan siin jechuu jiru sii galu jira?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka jarri sanaman gabbarreef akka jarri taabotan gabbarreef miti kan inni ergame. Maarree jarri taabota gabbaruu amantii kiristaanaa miti kan isaan gabbaruu turan. Okay, warri taabota gabbaru warri muka soqee gabbaru taabota jechuun muka soqanii fi dhagaa soqanii gabbaran jechuudha. Akkasuma miti? Sanuma taabotuma jarri ammallee gabbaraa jiran. Eebbifame. Kiristaana jechuun warra dhagaa fi muka soqee gabbaru jettee ni amantaa? Kiristaanni yaa'u Yesuus haa jedhan malee Yesuus jedhanitti amanan malee soqaniituma taabota jedhanii baasanii gabbaranii maal jedhanii kadhaadhan. Okay. Haya, duboo. Saniifuu kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergames waa'ee taabota jarri akka jarri taabota gabbarree sanirraa akka isaan as deebi'aniif kan inni ergame jedheeti nabiyyiin hedduu tattaaffii godhaa ture islaamummaa babal'isaa ture bal'isee. Okay. Waasin jedhu? Yesuus Kiristoosii fi Daawidii fi kun hundinuu maaliif ergaman isaanoo? Maaliif ergamanii? Ani kanaan shakkii qabaa bar kanaa warrummaan kunuutu warruma yeroo sadiitti tariitii dandeettii wayii qabanitti moosanii kaanii nuti ergamaadha jedhaniituma ummata yookaan shawwadaa turani malee ergamummaan isaaniitu maali kan dadhibu bar? Yesuus hin faa baana bar Abrahaam hin faanoo? Walaa Yesuusin walaa Abrahaamin walaa eenyuyyuu. Okay. Ergamummaan isaanii maali? Rabbiin Aadamiin uume miti lafarratti erga Aadamiin uume Aadamumarraa kaasee namoota kana barsiisaa fidu kan hin danda'u maaliif eegana Aadam uume nabiyyiin kun dhufe Yesuus dhufe Muhammad dhufe kun dhufe maali? Kun dhufuun immoo akka ilmi namaa wal jibbu akka ilmi namaa wal tuffatu godha. Akka islaamni kiristaana tuffatu akka warri kiristaana kana tuffatu godha. Akka uummanni adda addaa wal tuffatu amantii adda addaa namuu akka amantii isaatti anjannatan galaan amantii hirdofaarra jedha jarri immoo bakka warra ture jee wal jedha. Waasin jedhu? Xiqqoo keessa fiiguu jirtaati. Waan hubanni hin qabne haasa'uu jirta. Namni yoo beeke waan beeku dubbata. Yoo hin beekne namarraa barata. Oromoowwan jette namni dubbii hin beekne dubbii ija beeysaa jaan. Ija dubbii tana beeysa jaan diree. Tokkoffaarratti amantii namaa arrabsu. Pointii dhumasaa qofa naa gaafadhu ustaas. Nam fixata. Pointii isaa qofa naa gaafadhu. Lakki amma qabeetiin jira bar xiqqoo ishee itti micciira. Jedhu amantii namaatti hojjete. Warri muka soqee gabbaruu warri dhagaa qoratee taabota gabbaruu kiristaanaa naan jette. Akkasumaami? Tole. Warri muka soqee gabbaru warri dhagaa soqee gabbaru warri aawiltii siidaa sanama waan garaagaraa gabbaru amantiin isaanii kiristaana erga naan jette ragaa naaf iji. Walitti hin qabini sheekha. Walitti hin qabini jarri taabonni maali? Taabonni maali? Taabonni isaan gabbaraadhaan suni baasanii galchaarra sun maali sheekha? Sansiin waliin rakkata. Sansiin waliin rakkata. So taabonni sun sanuma. Okay, akkas hin jenne bar. Taabonni akka islaamummaatti waaqa tolfamaa jechuudha. Okay, akka kiristaanaatti waaqa tolfamaa jechuudha. Waaqa tolfamaa? Waaqni maaliif tolfama? Waaqni ilma namaa. Waaqa tolfamaa ni beektaa waaqa tolfamaa. Waaqa tolfamaa maali? Waaqa tolfamaa jechuun waaqa tolchamee lafa kaa'ame jechuudha. Taabota jechuudha waanuma gartee soqanii gabbaran siidaa aawiltii waanuma akkanaa sanama. San waaqa tolfamaa jaaniin taabota sun. Sanuma ka duuba sanuma soqanii. Kanaafuu kiristaanni warri amantaa kiristaanaa qabu taabota gabbara. Waaqa tolfama gabbara. Warri amantii kiristaanaa ortodoksii amantii kiristaanaa protestaantii ortodoksii maali jira. Warri keessattuu amantii kiristaanaa ortodoksii taabota gabbara. Warri pheenxeen kun immoo dheengaddamoo sun immoo kana booda waan dhufe jecha jirri immoo xiqqoo irra fooyyessaniiti akka kun hin gabbaramne akka maal hin jenne jedhaniiti. Amantiin guyyaan walirra fooyyessaa dhufaa jiru. Osoo beekumsa qabaatee gam tokko citee waa nama gaafate illee maal jettee yoo ta'u. Amma sinimee. Gidduudha nama muuziqaatti nu dhaqaa'ee nama arrabsiidha. Tole
Amma ati baga deebite ati nama waa beeku si hojjaa Nama soina. arrabsi jedha. Eenyunni? Hiikoo. Eenyunni? Maaf nama arrabsitu hin jedhe. Eenyun nama arrabse? Intala ciincooftu hojjaan turreeti. Ati beente saboo edaasii as keessa jira. Nama maa arrabsita malee ani amantaan qaban. Yesuusitti amanu qofaadhaan. Ati amantaan qabdu? Dhiifama hoo si as jira. Ati amantaan qabdu? Yeey. Allah isaan wayya. Isuma kana. Auzu billahi ta'ala. Osoo komnuun fadhi na qobalchiise warra balkaaba. Eliyaas. Osakiin jeeti. Yeey, ati amantiin qabdu? Maaliif amantaan qabureen gooftaa barbaraatti namana? Amantiin tee maali yaadoo koo? Isa du'ee du'amu eekee gooftaa Yesuus Kiristoositti namana. Lakki amantii si gaafadde. Isatti namana hiree. Aboo warri aboo ati faami mootiin si godha beekadhu maali noonoon badi as jala kiiloomeetira 900. Os amantiin tee maali? Amantaan koo gooftaa Yesuus du'ee du'amu eekeetti amanuudha. Saniin jenne bar amantii si gaafadde haadha koo amantaa si gaafadde. Saba warraan tana warra akkamii dhufa warra gubbaa taa'ee na galchaa jiru. Amantaa waan manni xiyyeerratti mana maali dachaartaati? Amantiin tee maali? Ati kan kee maali? Islaama. Islaama jechuun maal jechuudha? Nama fadhasaa hunda rabbiif kanneen fadha rabbiif fudhatee raawwate jechuudha. Bakka ani immoo amantiin tee maali? Nama gooftaa Yesuusiin Kiristaana. Kiristaana gooftaatti amanee. Aboo amantii qabdaa mucaa haaraa. Kiristaana. Akka ajaa'ibaatti hin qaba. Maali amantiin tee maqaan sii? Gooftaa Yesuusitti namana. Kiristaana jedhin. Aboo eenyutti amanta siin hin jenne rabbi sodaadhuma akkana nu goota. Ani eenyutti amana beekta? Ani Allah tokkichatti amana. Garuu amantiin tiyya Islaama jaamti. Maqaan isiidha. Kaniin itti amanu Allah jaama. Amantiin tiyya Islaama jaamti. Ati katti amantu eenyu? Kiristaana jedhu sommoo. Lakki nan gaafatiin kaa kiristaana jedhuu sammoo kaminaan jette. Nan gaafatiin ani yoo gama qiyyaan darmaa ta'e darmaa. Khalas rakkoon qabu. Katti amantu eenyutti amanta? Waaqa isa jiraata bara baraa ta'etti nama naqa. Haya amantiin tee hoo maali? Isatti amanuu dhaga. Yaa lilkharaab. Yaa wayli waylakum. Arra guyyaan maali? Gadiin deebisee arra guyyaan maali? Monday yaa akhi alada oolle edaanuu yaa akhi ana aasif yaa akhi aboo dhiifama anumaa isinir roorrisee ana alada isinii wallaale. Akkin jee Iyyasuusitti amantaa mi'eeti? Maarree. Amantiin tee hoo maali? Maqaa ni qabdi? Maqaa maalii qaba reessatti amanuu malee? Maqaan qabu. Allah ara. Haya. Maqaa moo? Mana isa kam keessa tajaajilaa jirtaati? Mana isa kam keessa dheeyxaa saboo mana kam mana maali haasa'u jirta? Mana kunnoo kam? TikTok yoo taate TikTok keessa jira. Mana keessan sannan naqwa mana hin baanu. Mana kam keessa jirta yoomin siin jee? Amantii tam keessa jirta? Allah yakhrib beeyta. Amantii kamis yooratti? Ankan siin jechaa jiru? Mana ani eessas jida ani nama gooftaa Yesuusitti amanuu nama amantaansaa kamis ta'e mana kam teessa dhaqee amanuu guyyaanii fedha qaba. Aboo ibsa hin jirtanii billa alaykum. Ana wajjin seemiyaatti gurbaan kun ani mana inni keessa jiruun gaafadhe moo ati nama moo namaa mitiin gaafadhe moo Iyyasuusiin gaafadhe mee afaan Oromootiin irratti hima.
Dhiisi baqqaasa. Maal? Eliyaas. Waliin dubbannaa nuti. Illiyyee. Illiyyee akkas ilaali. Illiyyee. Fikkii ta'uu qabdu saasa. Hallelujah. Illi ko. Kan jaalatu mucaa waaqayyooti immoo. Amen. Illiyyee waan siin jedhu. Pentaakonteedhaati amantiin ta'e. Amantiin koo isa jiraata bara baraatti amanuudha. Maqaan qabdu haa.